Vlogin guyyaa irraa immoo warra mana ijaaraa jirtanii fi akkasumallee karoora fuulduratti mana ijaaruu qabdanii gatii simmintoo fi ashoo akkasumallee meeshaalee ijaarsaaf oolan dabalatee wantoota tokko isinii qabadhee dhufee keessatti isinii dabaladheetiin jirachuudha. Oolmaa kootii wal qabsiise atoon bashaa toltaatee jirtaa isa kana isaaniin ta'isu jira kan jedhu yoo ta'e isin obsaan haga xumuraatti viidiyoo dhaggeeffadha. Waanuma kamuu yoo ta'e sirriitti haxaarratanii isinii itti fayyadamtanii isinii ta'uu baate immoo infoormeeshinii sana qabaachuun waan tokko nagaan isinii faatu akkam jirtu jirra galata waaqa laayik sheer gochuutiin jalqabaa piliis laayik gochuu keessan akka hin dagaanne oolmaan keenya guyyaa har'aa isiniif ibsuufan deema. Oolmichi maal of keessatti qabata yoo jettan akkuma koo abbaa manaa torbanitti baatiitti waggaatti mana isinitti ijaaru isinitti qabuun isiniin jedhee inta awwattanis ameen jedhaan ta'uuttanis immoo yaada keessan isintu beeka. Sarvisii yookaan manaa fi sarvisii garaarraa kanatti ijaaramee jiru jidduutti kushiinaa xiqqishoo qeetiin maragamtee jirtu kana yeroo darbee ijaarree turre sargii wal qabsiisnee kushiinaa qoraanii hin barbaachisa kan jedhuuni. Achi bidigi jedhee ka'ee amma immoo maal godha seetanii ani garuu yaada kosmitii fedhii kana siin qabu kushiinaa kana garafu malee qeetii wal fakkiisu malee akkamittiin mana jidduutti oqqeetiin taa'a kan jedhuun sana garafuuf ka'ee jechuudha. Ani immoo ishi baqa erga fedhii kee ta'ee hojjechuu barbaaddu jedhu hedheetuman dhiisee yaada namaa faalleessuun sirrii miti. Anaaf garuu kushiinaadha waan ta'eef rakkina tokko hin qabu hinuma bareeda. Inna har'aa isa hojjechiisuudhaa fi innillee carraa ta'e hojii waan ta'eef mana hin oolu carraa teenyonni as jiru isaan jala kan deemu wantoota isaan barbaachisu kaan isaan as tanaagadu anumaaf warra gaarii natti fakkaata guyyaa har'aa. Innaa warri mana ijaaruu fi karoora qabdanii ijaaraa jirtanii keessa jirtanii gatii meeshaaleewwan tokko simmintoo ashwaa oqqeessaa ta'u mukasaa ta'u maalaa ta'u ni beektu gatiisa. Guyyaarraa gara guyyaatti akka dabalaa jiru warri fuulduratti karoora ijaaruu qabaatan immoo ta'e har'a sirraa dhageessaniitu bor isaaniittiin haxxanii argachuu dhabuu dhiisuu dandeessu. Maaliif gabaan bakka tokko hin dhaabatu yeroo ammaa kanatti mana ijaaruun wantoota tokko bituun baay'ee tokko ulfaatee jira. Kana jechuun isin sodaachisuu gootoo hin taane jabaattanii of amansiistanitti galtan jennaan wanti hin hojjetamne hin jiru. Inni of amansiisee inni jabaate inni hojjete bilookeetti darajaa sadarkaa meeqa walirratti ijaaraatti jira jechuudha. Simmintoo yookaan ashwaan nuti har'a buusne kuni makiina isa guddaatiin otoo hin taane saanduqa ishee xixiqqootiinidha. Saanduqni xiqqoon tokko immoo birrii 1,000 buusaa irraa baay'ee xiqqoodha. Birriin isaa immoo widdiidha dhuga isaanii. Kana jechuunis madda rabaa simmintoon keessaa bahe 4,100 jechuudha. Tokkoon ishee kana jechuun 250 2,500 afur immoo 1,000 kana jechuun baay'ee widdiidha. Simmintoo otoo hin taane kun ashwaadha. Simmintoon immoo meeqa kan jedhu yaada keessan ilaalee isiniif deebisaan isin. Annaa gaayis ijji dabeetti dhedhanii yeroo waan akkasii dhageessanii akka hirrifannii of jajjabeessitanii of amansiistanitti galtan taana wanti hin hojjetamne tokkoyyuu hin jiru. Akkasuma immoo saantiba isin hojjeteessan ergitan keessattuu warri karaa bilaak maarketii ergitan gatii isin karaa bilaak maarketii ergitanii fi meeshaan itti amma gabaarraatii bitamu tokko waan ta'eefu wanti nama sodaachisu tokko hin jiru. Wadda dus qaala'us ol ka'us gadi buusi sanuma akkasumallee warri biyyoo bittan biyyoon illee dabaleetu jira jechuudha. Gatiin biyyoollee biyyoo gaafan siniin jedhu yeroo tokko namoonni mana uqqeetiin ijaaran biyyoo iddootii qofra yeroo dhabamu makiinaatiin bituun dirqama. Nuti iyyuu kushiinaa sanaaf yeroo darbee biyyoo makiinaa tokko birrii 10,000 jechuudha kan nuti binne. Kana jechuun ji'a 2 ol ta'e gara 3tti deemee jira. Kan ji'a 2 ol 3 miti immoo kan kaleessaaf kanarraa garaagarummaa qaba. Kunillee akka jiru beekuu fi of amansiisuun dirqama keessanii amma kushiinaa keessan jira jechuudha. Kushiinaa keessan moogaa yeroo darbis immoo hasiin ture yeroo baay'ee deddeebi'ee waan akka siyaasofta akkanaan hin jenne sumarraan ijaaf qalbiidhaan hambisa. Warri hojii hojjetanii isa hojjechiifatu faana gaafa walii galan wanti nyaatamu dhugamu walii galtee sana keessan jiru gatii hojjetan bicha gatii harka isaanii bichaatu kennamaa fi har'as immoo dhufanii jiru walii galtee sana keessaa dhibuyyuu malee ani immoo namni hojii hojjetee nyaatee dhugee malee yoo galee natti hin tolu. Kanaafuu gammeenis misaa hojjedhaa jedheera. Anis immoo fedhii kootii misaan hojjetamee bunnis danfee qophaa'aatee jira. Bakka kanatti immoo wanta nan hojjechuuf as keessa shirri guddichaatee jiru ganama hambaashaa manuma keessaa ofumaaf tolfachuuf buka bukeessinee turre jechuudha. Erga walirra bu'ee immoo maalsaan qursii biraa barbaadare bunni immoo qursii malee hin taatu waan ta'eefu hambaashaa sana hojjedheetiin achumarraan jaraaf qursii bunaa godhaa kan jedhu hambaashaa hojjechuudhaaf kunoo bakka kanatti xaawulaa kana miicaatii jira jechuudha. Hambaashaa bareedaa waliin tolchina. Tolaasaa badaasa walumaan ilaalla. Hagammatti na wajjin jirtu edhiitiin
abdii qaba bakka tokko akka hin deemne qalbiin keessan akkasiin jalaa natamne. Innaa akkasiin jenna gaa'is jireenyi hin xumuramu namni haguma jiraatu hin ijaara hin diigaa maal jedha. Kushiinaan kun birrii guddaadha kan isheen fudhatte kanaan duras ani agas mara kushiinaa kana geexuu maal gochuu hin barbaanne. Ani immoo mana jidduutti akkas ta'uun qabu maalii namni hirshi jennee walii galle bakka hama gochuun hin danda'amu. Yaada nama faalleessuun hin barbaachisu. Amma kana kunoo eleekootti zayitii xiqqoo ishee xibitti godheetiin akka hambaashaan sun jalaa hin qabanne jechuudha. Yeroo mana madaamii keessa jirru waraqaa zibda kan jedhamu jira sure. Isoo jala warshaan iliin nama jalaan qabattu. Asitti immoo suuppermaarkeetii irra jira garuu sana bituun naqu bituufis immoo fedhan qabu. Gadi jennee ragaa jenneetu akka humna keenyaatti jiraanna maaliif malaan malli jira waan ta'eef erga zayitii ala kanaan itti dibannee achiin booddee daakuu keenyatti nasnassi godhanna. Kana jechuun akka hin qabanneefidha. Booda jechuudha. Achi kunoo duqeetiin bakka kanatti bukaa'ee koffeedhee bareedee haala gaarii irra jira. Garuu meegaas viidiyoon keenya maaliif faayidaan isaa gadi bu'aatii jira. Kan laayikii godhurra kan koomentii godhutu caala warri koomentii otoo laayikiin godhin koomentii barreessuun keessan faayidaa hin qabu. Kanaafuu laayikii gochuun keessan gara biraatti akka nuuf darbu viidiyoon keenya keessa jabaatu sabiskiraabiin keenya illee akka deemuudhaaf namoonni haaraa taatanii gara mana keenyaatti daddabalamtan sabiskiraabii yeroo tuqxan ta'ee akkasumallee viidiyoon keenya dafee akkasiin bira qaqqabu nootifikeeshinii siin qaqqabsiisa jechuudha. Kanaaf koomentii tun barreessiin dura laayikii gochuutu dursaa baay'een keessan koomentii barreessitanii otoo laayikiin godhin baatu jechuudha. Kanaafuu nu jajjabeessuun fedhaaf jaalala keessan haa ta'u akkuma baratamii gadi nu jalaatii bu'aa jira waan ta'eefu namni tokko immoo geerarsi ishoo hin qabniin taatu jedhu warri keenya duratti yeroo geeraranii tokko yeroo geeraru tokko immoo jalaa ishoon jedhu taanaan hin ta'u. Akka deddeebinee dhufnullee nu taasisa haamilee nutti tura siniiwwan nu barsiisa siniin illee nurraa waa barattu jechuudha. Sinii galee barmixaatiin kushiinaa seentii akkanaan hin jenneedhaaf immoo yaa'u jidduu kana waanuma soraa maalii mi'aasa sirreessu irra jirraa. Sakaleessa mana of cookiisii taphasiise sana aduutti nan baasee nan soraa nan goollolaa nan funaanna maal jenna. Aduun immoo baay'ee ba'aa jira duuba isaa rooba jira waan ta'eef aduun roobaa kenne nama gubu beektu mitiire. Kanaafuu barmixaa qofirra qochi godhadheetiin jira malee muddii kan biraadhaaf itti qabadheetiin kushiinaa keessa barmixaa fayyadamaa jira miti. Kanaanis immoo xiqqoo ishee akka akkasiin nan goon dura dabarsiitiin akeekkachiisa isinitti hima. Kunuuti egaa akkuma argaa jirtan ambaashaan kanarra ga'aa jira. Walirraatii jijjiirsaan jira. Yeroo ambaashaa toshitan akka kanaatti otoo gootanii wal qixxaata hundisaa jechuudha. Harkaan gadi xafaxafuurraa otoo wanta akkasii jiraatee danda'ame akkasitti wal qixxaateetu sirriitti namaa dhufa. Daabboon yeroo ta'e kunis hin jiru taanaan immoo rakkoon qabu yoo jiraateedha. Harka ofii kan caalu hin jiru. Innaa akkasii haala kanaan erga walirraa diriirsee dura zayitii fi duqeetitti godhee jira. Kanan beektu sinu baay'een keessan warreen beekne immoo rakkoon qabu. Kan beektan na barsiisa kanan beeku sinan barsiisa jechuudha. Namni walumaarraa barata waan ta'eef erga haala kanaan illee keenya keessa kaawwannee booddee hin kokkonnaa bakka 4tti yookaan bakka 8tti akka abbaan barbaadeedha. Kokkonnee booda diizaayinii yookaan qarxii hambaashaan qabu itti baasnaa jechuudha. Jarrigaa hojii itti himmaniitu jiru fuulduraan illee mana balbalatti wanta hojjetamutu jira sammuu isiniif waraaba yeroo biraa jechuudha. Sallee maal akka ta'e fuuldura kanatti biqiltuu dhaabuudhaan waqtiin biqiltuutti dhaaban ji'a kanaaf gara dhumaa natti fakkaata. Biqiltuu dhaabuuf illee karooran qaba yoo na tasa qinaa milkaa'ee fi qodaa haayilaandii waan tokko jaarkaanii tokko ganaa kukkutee qopheessuudhaafi. Egaa faayidaan biyyoo as kana faattidhama nuti gibbii kana keessa biyyoo iddootti baasnu hin qabnu. Hunduma isaarratti manatu ijaarame garuu xiqqishuun tokko filafiitii kana jirti. Ishees immoo armaata goone malee ganna ciccitaa uqqee qabaa maal jedhe bakka kammeen ishee dheeraa bakka bishaan jiru naannoo bishaan dhaabbatee jiru sana ture. Biyyoon sin achi keessaa bommona fayyadaanii qodaatti nannaqee biqiltuu dhaabuudhaaf isinuma waliin jechuudha. Isis immoo ni ilaaltu. Akkuma argitanii ambaashaa bakka meeqatti sanxaq godhee kukkuteetiin maankaa forkiidhaan immoo gaaf sadeedhaan immoo qirsii itti baasaa jechuudha. Diizaayinii barbaadan billaatiinis ta'e forkiitiinis ta'e maankaatiinis ta'e
waan barbaadaniin gochuu dandeessu. As kanatti immoo haaduudhaanii dhumni isaa baay'ee tokko bareeda. Hambashaa ajaa'ibaa ta'a jedheeti yaada. Amma kana kukkutee xumuree sirreesseetiin fooxatti uffisee kaa'e. Maaliif xiqqoo ishee qofaa jedhu akkuma as keessa kaa'een achi keessa hongaa akkuma taa'etti bishaata jechuudha. Garuu xiqqoo yoo ture kof jedhee hin guuta waan ta'eef baay'ee tokko bokkokee bareeda. Kun ammarraa baase daqiiqaa muraasa booda argitanii akkamittiin akka inni guute kof jedhee haala kanaan bareedeetu jira. Achiin booddee kunoo ovenii keenya bananneetu jirra. Ho'ii jira. Qorrasa keessa taa'ee linciqqa jedha achi keessatti. Ho'aasaa keessa yeroo taa'ee garuu daqiiqaa 5 keessatti buffi jedha. Hin bokokaa jechuudha. Daqiiqaa baay'een fixoo baay'eetti daqiiqaa 20 yoo baay'ate inniyyuu bukoonsa sirriitti bukaa'eera taanaan. Achii boodas keessa galfannaa walqixaarra kaa'ee jira. Walqixa jechuun irraaf jalatti jechuudha. Kunoo oonii godheetiin jira. Walitti adeebinu. Bilcheessine. As kanatti immoo boqommeen bilbilanii xoosii xaaxaa fidanii ashawwan jidduutti dhumee sarrateenyonni dhaabbatanii sabooda magaalaan bahee gaarii kana sossobee karaarraa as gorfadhee bakka kana ashawaa kana jaarsa kana dhagan gurguru. Achiin booddee maddaarabaa koo kana ashawaan duraan keessaa dhume guurradheen bahee isatti naannaqaatee jiru. Maddaarabaa 8 birrii 2000 jechuudha. Kunoo maddaarabittii ishee kanadha. Simmintoo tokko ishee birrii 250 herreegi'an yeroo 8,000 ta'u 4,100 ashawaadha. Kun simmintoo miti. Simmintoos immoo bitamee jira. Garuu simmintoo ana miti kan bite isatu bichisiise jechuudha. Kaleessa gatii isaa gaafadhee immoo isa simmintoo sanallee isinii deebisuutii danda'a. Yaa'u dhaabbataa miti wantichi. Kanaaf ofuma siistanii simmintoon har'a birrii 5 bor akkamitti 10 ta'ee jechuun hin danda'amu. Qimamochee nama keessa wajjin walitti hin bu'ina. Haala gabaa wajjin deema waan ta'eef wanti hundumtu as kana taa'ee eeggadhee abbaan simmintoo yookiin abbaan ashawaa jaarsa kana kunoo 8 naa safaranii haala kanaan naa safaranii booda nan dhufe gaariin simmintoo ishee fudhatteen irra kaatee ani bajaajiidhaan duuba kute amma gara manaatti ol goranii jiru jechuudha. An dadhabe. Ton bajaajiif gaarii wajjiniin fiigu kana jidduutti godaatiin na qaqqabde gaa'is. Mana keenya bira geenyee simmintoo keenya makiinaarraa bu'uudhaafi kunoo as kanatti buusaa jiru. Bakki mana fuulduraa qotanii armaata gochuuf jedhan immoo as kanadha. Isa kana viidiyoo biraa walitti deebina. Gara hambaashaatti immoo seene. Kunoo hambaashaan maalirra gahee kannaan jettan yoo ta'e bilchaatee itti cuftee asteer lafa keessee jirti. Yaa alreedii isaan hojjetamee bonni daanfee jira. Isiniin jedhee jira. Garuu isaanis namni si waraabu yoo macaate malee jechuudha. Hambaashicha argitanii baay'ee tokko bareeda. Amma nyaatanitti nama jarjarsaa jechuudha. Achiin booda maalan godhaa zayitii noormaalii marra. Zayitii makanuma kana jechuudha. Zayitiin kun abbaa 3ti. Zayitiin abbaan 3 birrii 1,400. Isa kana sisumarraa eeroo isin biran qaqqabsiisa. Achiin booda hambaashaa keenyarra zayitii akka kanaatti irra yeroo akkasittiin xaragamu baay'ee bareeda. Mi'aa sooftii ta'a jechuudha keessisa. Baay'ee lallaafisa. Amma jarittiin nyaachuu dhuguu qabdii. Sa'aatiin gahee jira dadhabanii jiru waan ta'eefuu isaanii sa'aatiin misaa yeroo ga'u bahuufidha kaayyoon isaanii ala bahu. Ani immoo sitti hojjedheera waan ta'eef akka isaan deeman hin barbaannu. Kunootii hambaashaan keenya kana fakkaata. Ibsaan hin jiru kushina keessa. Amma ibsaan hin cufame qoxaaree isaantu cufee duubaan hojjechaa jiru waan ta'eef qoxaaree cufanii jiru. Otoo ibsaan jiraatee baay'ee bareeda ture. Kana fakkaataa qursii bunaa kana qopheessinii asumarraanis immoo hambaashaa keenya sin affeerree jirra. Nyaadhaa siniin jechuuti barbaannaa. Bunni buna guyyaadha. Yerootti aduun bahee nama dadhabsiisu namni hojiirraa gadi taa'u ni beektu miti. Isa akkasiiti hambaashichi kana fakkaataa. Amma gamanumaan gara qursii deemuudhaafi kun hambaashaa gara as kanatti baasee qammaseen geessarra irra anumtiyyuu jarjaare ammasitti argitanii waan ni fakkaatu. Kunoo kana fakkaataa baay'ee mi'aa. Viidiyoon keenya guyyaa har'aa kana fakkaataa. Piliis hundi keessanuu laayikii godhaa. Laayikiin godhiin koomentiitiin darbiina. Isinin jennaa viidiyoo biraatiin nagaa deebinee dhufnu nagaanuu ta'a. Baay'ee.